رنا تكينا كيسة جرا تكينا كنا كيسة ربي نهاباس تكينا كنا كيسة ربي نهاباس دكنا كنا كيسة إبنا نتي ربي نهاباس باي غرانا منيات والله باي غرانا منيات سمني كينا بكمرت تميدم شاكا كيسة تسدو إسبالتي إيرت تسدو ummata nagaa qabu ummata waan takka badii takka malee gubbaatti garrooban sun ummata halkan takka qabrii qotanii bakka takka awwaalan sun haadha teetii miti achitti awwaalamte ilma xiqqaa akkasitti awwaalame sun garaas hin nyaatu hedduu amootiniin ummanni kun duniyaa kennallee solloman dhiiga kennallee jiisanii baay'ee onnee nu guban imimmaan nurraa jiisanii taraan imimmaanii tajaraa haa taatu taraan imimmaanii tajaraa haa taatu taraan imimmaanii tajaraa haa taatu تراني من ماني تجراهات بإذن الله وبكرم الله وبجلال الله وبقدرة الله تراني من ماني تجراهات بولا جري قط تربي سانها كوبس بولا سانكيس ربي جرم باسي أبو هالكنم مريت يا ربي ويا اللي نتي مريت يا ربي لمان تت يا ربي سدين نتي مريت يا ربي أفرين نتي مريت يا ربي هرك جرى ربي هك أبو أفان جرى ربي هك بلوك جرى ربي هك أبو سمو جرى ربي هك إيه والله أكيد جولين تين يتيمة تات جولين جرا يتيمة هاتا بإذن الله جولين جرا يتيمة هاتا ثمن جرا ملء هديكم أكجر منا كين نديده كنا ثمن جرا هديكم ملء اتهابة وملء جرا سملء اتهابة هو كم نجت جري مشالله كم نجت بتوي أبو جبين كين ملء تيني جبان كين ربي كين كقوة كبر ربي كين إيه ربي نتيجة نلتي والله بل إسادة بل نموتون نابن يا ربي مكان جبر يا ربي دكان جبر يا ربي بشان التنبان يا ربي سوى من يا ربي إن دندت أمتك أنا نور عليه يا ربي إن دندت أمتك أنا نور كاس يا ربي نما بالمتى يا ربي نما بالمتى يا ربي بوبين نما بالمتى يا ربي بوكين نما بالمتى يا ربي تيسان نما بالمتى يا ربي أردي كتون نما بالمتى يا ربي روبان نما بالمتى يا ربي هم جيتين كيسة دينوجه يا ربي أنا كذا جت برباد سجلين ليس تكسرين جتو سنيت نجامة مبارك مسمى سرقي كسري في إسني أما بوتنا قراني مال تاتنجري وسني أجمع ربين إسن كرا يوسين بربادا توري مبارك جتشودا أما إسن أرجعتين نانا كتسات واي سرقي كسرني تمنا بري كوما شنتما شيرو بدافني يد جري مبارك مسمى دعائي قدافي مبارك مسمى كنو مبارك مي اسم الله دو يوسي أرغن نسيبه كني مبارك اسم الله دو مي أسباي جرا مبارك اسم الله أسباي جرا namni gargaaruuni barbaadan gadar kisaati koomentii jala akkaawuntii isaanii fudhaati oromoon namni dhibba kurii akkaawuntii kenna achumaan akkaawuntii itti kenna Ahmad turullee akkaawuntii itti kenna achumaan gargaaraani kiristaana musliiman jenne gargaaraani akka dachaa godhee dunyaa isaa kennu birri 50 isinii jedhee jira amma ammoo mubaarak dhagama saayilent irra ta'e niutii godhateera du'aayi godhaafi rabbiin ammallee dunyaa itti haa kennu mubaarak dhugama rabbii dubbachuudhaaf nama miskiinarraa namneedha bakka mala ila kanatti kenna akkaawuntiin kunoo kabarraa jiru kana Ahmad turullee baalee itti kenna kana Ahmad turullee baalee guyyaan isaanii gaafa 18 kana keessa namni waa dandeessan sheeroobeedhaaf kunoo akkaawuntiin 1747 duwwaa 9 isa kanaan namni hunduu waan dandeessan galchuuf hin dandeessanii abbaan rabbi waa itti dhiise mubaarak jirta mubaarak garaa garana deemaa jira gara sinni waa mubaarak niidiirra jira nachi beektanii kanaaf inni gara siillee mucaa wayii karakkoo wayii irra ga'e wayii tiifachii uummata oromootti jira mubaarak akkanumatti bakka maratti nama miskiinaati addunyaa dabalee akka kennuuf du'aayi godhaaf hime du'aayi kadhaafi mi'aatitti mi boontu ana jala sagaleen keessanatti hin dhagahamu Ustaz, sagalee keenya dhagaa. Assalamu alaikum. Inna gama amma. Meetu bakku. Dhagaan jiru jedhu. Sheekh anna gama. Sheekh keenya anna gama. Fooloo na deebisaasin. Mee fooloo na deebisame. Amma dhagaye aman amma dhagaye. Fooloo galaani fooloo na deebisaa sheekh. Mubarak meet. Kunoo sasimbira jiru kun Mubarak sasimbira jiru. Narratti erge. Kunoo.
Meeti Mubaarak ufiinatti asaa ergu ufiinatti asaa ergi inatti as ergi jedhiin fooloo godha natti asirra ergee inta wanni narratti asaa godhu. Asumaan gadi Isin biraan jiru kana. Ibkin profailiin namatti mul'atu ta'uu mala. Ayyee akka gootan sheeka kiyya dhiisaa kanas fooloo Mul'atu profaayiliin mul'atu. lakkoofsa keessa naa kennaa lakkoofsa keessa qofa naa kennaa. lakkoofsa bilbilaa keessa Komantii jala lakkoofsa tokko barreessee qabu waan akka jedhu komantii jala dubbisa. guys tap Dhiisaa lakkoofsa fudhaa. Barsammaa erfoonii irraa qaban isaniif Lakkoofsa natti mul'atu. Tokko barreessaa sheeroobe. Laala. Ani fooloo godheera naan deebifne dhiisaa akka fooloo rakkoo qabu lakkoofsa bilbilaa naa himaa. Mubaarak Bilbila naa himaa. Foloo godha. Lakkoofsa tokko barreesseera. Qoy bilbila naa kennaa sheeka. mungkin bilbila isaanii kunoo lama hundi fudhachuu hin Narratti as ergi narratti as ergi jedhiin Mubaarak hin mul'atu. Hin mul'atu Mubaarak narratti as ergi jedhiin awwala. Mubaarak viidiyoos bahe. Mubaarak musammaa ka jedhu Mubaarak musammaa lakkoofsa tokko barreessaara. Namni biraan barreessina Oromoo. Namni biraan barreessina. akkas hin Fooloo jeenaan gatee fooloo gatee jira fooloo gatee jira. Bakka Fooloo gatee jira. isa qofa miti Oromoon hundi sin gargaara namni 570 kun sheekni roobee torban kana keessa sargii waan qabanuuf hundi keessanuu namni gargaaruu barbaadan ijoolleen mana rabaas kan biyya faranjis gargaaran Mubaarak akkaawuntii kasirrii isa kana isa afurtamii torba sagal saddeettamii afur jedhu kanaafi Sheeka maqaanoo akkaawuntii barreeffadheera maqaanoo. maqaan isaanii sagantaa mana irraa. Abdullatiif Umar akkasii mishee roobe Abdulatif Umaree maqaan Abdullatiif Umari Abdullatiif Umari maqaan mube ina Mubaarak musammaa ka jedhu kana harkaan achi jala jira komantii kana asumarraa iyyuu daala warra as keessa jiru keessa Mubaarak musammaa ka jedhu kana barreeffama dubbisaa gadi tuqaatiniin achumaan foloo isaa godhaafi. Amma akka gootan sheeka kiyya. Godhe. Lakkoofsa naa deebisaniiru. Naa deebisaniiru fooloo naa deebisaniiru dhiifama qoyyaa bahuufani naa obsaa. Sagantaa bakka lama geggeessaa. Sagantaa bakka lama geggeessaa dhiifama wajjin. Abdii akkaawuntii Lakkoofsa naa kennaa duwwaa 9 meeqa. Laala dhiisi lakkoofsa isaanii Mubaarikoon waan aksisii kennuun barbaanne keessoodhaan itti naasoftee bareedditi keessoodhaan erga san foolosii godhan. Rakkoo qabu naa kennaa sin. Abbaan bilbila bilbilumaa arrabsuu bilbila. lakkoofsa bilbilaa keessan qabadhu Duwwaa 9 meeqa sheeka. kuma tokko barreessitee abdii erfoonii godhachuu jedhanii barumsa erfoonii Ahmad dhiifama guddaa wajjinaan bahuufanii sagantaan geggeessaa jira tiktaakii tokkoon duwwaa 9 meeqa sheeka. 27 Barreesse jala barreesse. kunoo barreessaniiran kunoo mube duwwaa jettee qabata Mubaarak kuma barraa'eera. kunoo duwwaa 9 27 30 18 duwwaa 3 eeywa Mubee yoo deemu jedhan tokko kooppii godhatee adeemu maanni booda irraa argata. Seera koppii godhi Mubaarak koppii godhi Sheeka keenya seeraan natti footoo dhageessisu. qabadhee jira isinii bilbila sheeka roobe isinii bilbila. lammaffaa yeroo Isinii bilbila. erfoonii Mubaarak musammaat isiniin jedha booddee isinii bilbileen yeroo irraa baatan isinii bilbilee Mubaarak musammaat isiniin jedha akkaawuntii cheek godheetanii maallaqicha biyyumarraa irraa isinii galchisiisaa abshiraa sheeka keenya yoo qaamaan isin bira dhibnes qalbiidhaan isin bira jirra isin jaallannaa nama hedduu isin jaallatu keessaa tokko galatoomaa walitti deebina inshaallah. galatoomi du'aatii fakkaatan waamin jedhi keessa taa'e du'aatii godhaa fi Sortiin isaanii ittiin dhaga'amu warra ittiin dhaga'amu sheeroo bee wanni nu haasofnu. Dhaga'u jedhaa jiranii. Abdii qabadhu akkaawuntii. kana fudhadhaa kana eerfooniin qabdanu ijoollee baay'een isin gargaaruudhaaf Toma. Ustaad. Arfoonii godhadhaa yeroo bee arfoonii. ijoollee baay'een isaan gargaaruufi abdii kunillee atilleen baay'een ijoolleen baay'een isaan gargaaruudhaafi nama danuutu natti ergataara namni rabbiin laaffisee qaba gargaaru ustaaza keenya kana biraa haa dhaabbannu waan ta'eef nama galchaan baay'inatillee. Ani bayaan jiru Abdullatiif Umar qabadhu obboleessa kiyya abdii. natti Kuma tokko jette
Guys, tap tap. Afurtamii torba. Gurii keenya lukuutaa tap tapudha. Akka namni Sagal yeroo sadi barreeffatta sagal yeroo sadi. Okay. Duwwaa sagal jetta achirraan. Okay. Achi booda 84. Ustaaza lana dhagaa jirtu. 47 dhibba sagalii fi 99 duwwaa sagal 84. Akkasi. 1,47 dhibba sagalii fi 99 duwwaa sagal 84. Okay. Inshallah. Akkasi obboleewwan keenya sargii isaanii kana nama jala waan isaa waa ittiin qopheeffatanii abbaan rabbitti dhiise mubaarakiin du'aa godhaniif meeshaa yeroo bee deebisiisaa naa bayanii deebi'anii ol deebisiin deebi'anii. Nan deebisa. Amasitti tap tap godhaa ijoollee isaan kanaaf dhaga'uu dhabanii tap taabii godhaa. Uummanni namni 523 godha. Sheeka kana bira gargaaraan uummanni Oromoo warri taatan hundi keessan bira dhaabbadhaani. Agargaaruu gaafa afurii fuudhu isaanii namni argee qabaa waan itti waa jireenyi cimaadha bira haa dhaabbannu waan qabnu. Itti boontu ijoollee las jala jiran nutti misiin jechaa jiranii maaltu jira jechaa jiru. Sagaleen koo isin dhaga'amu moo iyyeen dubbataa jira? Sagaleen kun dhaga'amu. Nama haarawaa dhufaara waan ta'eef. Okay, sheeka baalee ammaa sheekiin ammaa fuuchuudhaaf immoo namni tokko anaas irratti leenca naan kenninaa qurxummii naan kenninaa baafachuu hin danda'u. Amina jaallattoo warri rabbi isinii laaffise akkaawuntii koorra maallaqa naa galchaa jedhan. Isinii galee amma isiniifan deebisa jechuudha sheekii. Isiniif deebisa. Badakkalee argee barree wanni waa bakka buuti malee lafan buuta amma osoo asirra leenca tokko kennanii fi walakkaa san dammoo birrii sadii san walakkaa kan nyaatu harroon nyaatu nyaata waan ta'eef akka leenca sun nama asirratti bu'aan bakka tokko bu'aa fi wanni tokko. Dhugaadha. Kanaafuu bira haa dhaabbannu isiniin jenna. Hundi keessan warra rabbi isinii laaffise qaayii dubbadhatis. Akkaawuntii isaanii kun jira jira. Yeroo mawannaa bichaa yeroo makolfaa bichaa yeroo ajandaa nama godhachuu bichaa nama jala deemu osoo hin taane yeroo namni rakkate kana nama gargaaruun dirqama. Wallahi sheeka kana waa hedduu irraa baranne ganaallee waa hedduu irraa barachuu deemna namni kun nama miskiina. Nama silaayee walitti illee wallahi namni kun nama tajaajiluu danda'u waan ta'eef dirqama bira dhaabachuun kenna. Bira dhaabannu nu malee numaanuu qabu osoo nama biraa taate ol bahee yoo kana dubbatu garuu miskiinummaa isaattu kana nama kana ol baasee kana isa dubbisi maaliifi akka namaallee namatti mardii namaa yaadu wallahi nama kana gattiin tallee keessaanillee hin barreessaa fi bilbilaa fi waan kana ta'eef garuu nama kana itti yaadaati nama kana gargaara dirqama gargaaruu qabnaa isin jedha. Na jala jiru moo ba'anii irra galchuu jedhee natti mul'atan ba'aniiru moo na jala jiru? Indeebi'ani intarneeta sirreeffatuuf ta'uu ooltu hin deemne soo deemanii nagaan dhaamamman hin deemanii. Lakkoofsa ammaa san beektaa lakkoofsa isaanii kan ammaa san barreeffadhe jedhee tufamu akkasuma mee naaf himi lakkoofsa. Isa kamiin kan maali kan akkaawuntii moo kan maali? Lakkoofsa isaanii kan bilbilaa kan ammaa kan. Kun as jala jira koo duwwaa 927. Lakkoofsa Diitamii shagal kudha sagal koodii wajji itti barreessuuf beekta. Amma natti himi diitamii duwwaa sagal Sheeka baaleen kennaa kabajamtootaa fi hordoftoota kennaa fuudhaaf deemaa namoonni gargaaruu dandeessan gargaaraa jechaatiin jiru akkaawuntii isaatillee akka kadhaatti yookaan akka rakkinaatti otoo hin taane parsanaalii akka namummaatti yani gammachuu irraa qoodachuu jechuudha malee namni kun rakkatee na gargaaraa jechaa hin jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanti wanta kana akka waraabee gara na fidullee na taasisee gammachuu walii ibsuun namni gaafuma du'e bichaa ebaluu kiyya jedhee walii bahuu jechuu osoo hin taane gaafa jirullee wal gammachiisuun wal bira dhaabbachuun wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha waan ta'eef hirmaannaa nadhaa kunoo kana fakkaataa isiniin jechuun barbaada. Dhaggeeffadhaa sheer godhaa nama biraan gahaa isiniin jechuun barbaada. Mubaarak Musammaa 50 Itoophiyaa kenneefii jira rabbiin irraa haa jaalatu. Namni dhageettan asumaan du'aayii godhaa fi du'aayiin abbaa irraa qeebalamtuu fi abbaa qeebalamtuuf illee rabbitu beeka waan ta'eef isiniin jechuun barbaada. Turtiin keessaan hojjaa ta'u. Isaan ammoo du'aa isinii godhanii nama miskiina
wallahi akkuma carraa ta'ee boontuu bira osseenee osoo maasii wajji taphannu isaan dhufanii amma sitta jama jedhanii asumaan ol galchine jechuu. Kanaaf amma mubaarak musammaa rabbiin itti haa kennu ammallee addunyaan isaa walaa hortu. Isaan argee jennaan osseenee inni illee mubaarak akkuma isin argitan nama miskiina kamirraayyuu nafu amma mucaa tokko fachi hojii biraatti jira jedhee dhufe. Wallahi birri kuma shan namni kafalee mubaarak musammaa jechuun nama ajaa'ibaati. Du'aa godhaa fi hundi keessan dunyaan jechuun akkanatti kunu. Wallahi namni garuu dunyaa waanonna dunyaa itti fakkaatame inni akiraa fi dalagataa jira wallahi ladiim eega inni anu mucaa kana maa irratti xiyyeeffadhee ilaale wallahi Ahmad mucaa dhukkubsateetiin akkasitti du'ee jedhee namni guutuun irraa ba'ee jala deemee gurbaan wallahi nyaachisee gara naa garasiisa baadhatee akka nama ilmoo baadhatutti baadhatee osoo nama kenna ta'e osoo nama garii ta'e jedhee tuffatee bira nama bira kutan garuu mubaarak nama argamu miti wallahi ladiim. nama argamu mana akkanumatti rabbiin yaada kanarraa maal qabdi? Gaariidha boontuu jalqaballee geemirraa gara kanatti dabarteeti utuma sitti qaqalladamu namni amma kana ga'ee sheekii kunillee gidduutti dhufe garuu sheekii kun rakkoo isaa himachuuyyuu hin barbaanne kan inni guddaana boosisani waa'ee saba quuqama saba isaati kan inni bo'eesi. Haaluma yeroo ammaa deemu irratti namni hamma humna isaa kuni dhugaa guddaa nama kakaasa namni saba isaaf akka quuqamu gochuun isaanii baay'ee natti waan ta'edhe akkuma kana isaan bira dhaabannaa anillee birri Itoophiyaa akkuma 10 nan gargaaraanii nan galchaafan illee akkaantii isaanii argadheera. Gaa'ila nagaa isaaniif haa ta'u nageenyi rabbiillee isaanii wajjin haa ta'u jedha akkasuma. Wallaahi galatoomi wallaahi jechuun isaanii mana miliixan kenna qurxummiin kenna beektaa gurmeessa garuu baafachuu hin danda'anu sheeka kana immoo warrumti tiiktookii kanarratti karaa biraa deddeemnu kun utuma gara horiitti jijjiirame gaariidha beektaa gatiin qabu callisnee kaampaanii warra tiiktookaa kana kaffaluudha badaa bu'aan qabu dhuguma lafa rakkoon jirutti akka kana Oromoo walitti bahee otoo wal bira dhaabatee natti tola akka karaa ga'utti jechuudha. Dolara dibba sadii sun biyya argame birri 30,000 san irraa herreegimee amma kan nyaatu walakkaa nyaata 15,000 sanuun baasuu osoo baasanii iyyuu jechaadha. Dhugaa keeti waan gaarii hojjechuudhaaf waan gaarii walii dalaguudhaaf tokkummaa qabaachuudhaaf yoo wal qabanne yoo wal jaallanne yoo ni wal bira dhaabanne malee inni biraan argitan miti akkatti morman irraa kutu kanaaf Oromoon waluma qaba kaaba kibbaa bahaa lixaan Oromoon xinnaa miti Oromoon biyya kamii oli lakkoofsi isaa amma namni miiliyoona 60 malee maal achuma ta'a Oromoon miiliyoona 70-80tti ol bahee jira malee achi hin jiru maaliif kana lataa buru baay'eedha inni har'a wal fuudhee waggaa kana mucaa takka argata kanaaf dabalaa bula Oromoon baay'eedha kanaafi tokkummaa keenya haa cimsannu gara fuulduraatti haa tarkaanfannu jedhan illee asumaan galatoma injiranii sheroo ben as jala amma komantii illee babarreessaa jiranii hin deeman fakkaatanii emee ilaalaati ana nama baay'ee injiranii falmataa kana galchime abdii jimmaa dhugaa fi moo doolaa kuma jechaa jira niitworkii isaaniif isaan qabee ture bar niitworkiitu qabee ture angaruu sheeka kan anillee asirratti immoo hin barbaadu anillee nan gargaaraani ani wanti na boosise jechuun wanti xiqqoonatti dhaga'ame dursee utuu waa'ee fuudha isaanii hin dubbatin waa'ee saba isaanii dubbatan achi booda abdii si barbaada Ahmad si barbaada keessaan naqunnami jedhanii inni asumarratti dubbadha inni alhamdulillah mubaarikiin illee ol galche inni illee kun gargaare gurmeessaan 10 kenne 60 argatan jechuudha inshallah sama rabbi siilaafis itti arjoomaa jechuudha hundi keessan nama 500 nu dhaggeeffataa ture hundi keessanuu buna dhaabbannu maaliif birrii tokkos lama soo ta'e dabalata ta'a malee gadi miidhatu jechuudha. Kanaafuu wala gargaaru yaa Oromoo namicha kana bira warri koomentii akkana kennaa osoo hin taane nama kana yoo rabbiif jettanii nama osoo wanna osoo hin taane rabbiif gargaartan taate akkaawuntiin isaanii 1,47,999 duwwaa 984 warri gargaaruu barbaadan. Lakkoofsa isaanii qabadhaa akkasi as jala barreessuurra amma obboleessi keenya gurmeessaan niyyate
hundi isaanii akkaawuntii argadda jedhe akkaawuntii isaanii namni barbaadan akkaawuntii isinii kennina. Isaanis akka ta'ee rakkatu fide. Ahmed kan inni gaafadhe tokko natti kaastanii maal seete namoonni akkaawunticha dogoggoran kan barreessaa jiran jiru kan sirrii barreessan jiru otoo namoonni biroon barreessuu baatanii ati yookaan namni biraan barreessitanii gaariidha. Akkaawuntiin dogoggoran irra namni akkaawuntii barbaadan na dubbisa. Anatu isinitti akkaawuntii isaanii jechuudha. Sheeroobe bilbila isaanii namni barbaada. Namni kallattiidhaan isaanii dawwaltanii isaan waliin dubbachuu barbaadanis na dubbisuu hin dandeessan jalatti isinii maxxansa. Akkaawuntii sirrii fi wantoota hundaayyuu waan sirrii jechuudha. Kanaaf akkuma gurmeessaan amma jedhe yaadni sirriin kana. Isaan amma waan niyyattan akka itti bilbiltanii kallattiidhaan sheeroobe isiniif hagana gumaache galatooma du'aayinaa godhaa itteeniitumaan gammachiifta bilbila sii kennina jechuudha. Qoleewwan kenna akkasii. Kana asirratti wanni ebaloo kana niyyate inni koomantii jala deemnee galmeessinuuf hin jiru. Suni bu'aan qabu waan ta'eef. Maqaan isaanii kun akkaawuntii isaanii dhaggeeffadhaa isinitti hima. Akkaawuntiin amma kun sirriidha. Qaama barraa'ee kun sirriidha. Bishaan barreesse kun sirriidha. Barreeffadhaa. Duwwaa sadii. Sagal duwwaa sagal saddeettamii afuriin kun sirriidha. Sirriidha. Kanaaf maqaan isaanii Sheek Umar maqaan isaanii eenyuun? Abdullatiif Umari maqaan. Abdullatiif Umar jedhama. Maqaayyuun barbaachisu akkaawuntii kenninaan maqaayyuu hin barbaachisu. Akkaawuntii maqaa si gaafata laazii warri achi mallaqa itti galchitu si gaafata waan ta'eef maqaa Abdullatiif Umar jedhaanii achitti sin gaafata warri galchu si gaafata cheekii wayita godhan si gaafatu maqaa. Taayisha baga nagaan dhufte dubbadhu siifan baga nagaan dhuftan yaada qabdan. Anamma mana kiyya banutti yeroon qabu garuu sagantaa kanarra qabannee sheeroo beellee fidee akkuma amma boontuu isin hunduu guyyaa tokko na bira dhuftanii taayisha atillee baga dhuftee siifanii baga dhuftanii isaan kun sooree oolumaan as jirraayyuu gurmeessaati sammuu keessanuu jechuudha. Fooloo na deebisiyyuu. Sagantaa sinii nama biraa galchi ani gadiin bu'aa wantu galatooma hundi keessan abdii. Taayishaa irraa qabaa qoy. Amma gaafa soddomaa qabu harkatti qabachuuf immoo iskookotinaa himaa taati. Dhugaan baratama gaafa soddomaa qaba. Ani jaartii fuudhuufi. Atillee jaartii fuudhuu nutti himachuu dhufte boosu sheeroo fuudhaa jirru. Laa wallah qaba kiyya leenca qopheessi taayisha wallaahi makiinaa sii fideettee na dhiistee baate rabbi sin Banne siifaan akkam bareeddi maashaallah qalbii na fudhate. Ifaaniin ajaa'iba fakkaattee dhuftee yaadu. Jechumaan natti jijjiiramta amma ammoo na dhiiftee achi goruufi. Eenyu jedhu? Taayisha. No, namni bakka waan fuudhu argadhee jira. Boontoota. Ati amma na dhiistee taayisha deebi'aa hartaa boontuu na dhiistee taayishaa taa'u. Makiinaatti sii kennee deebi'ee Siifuu baga nagaan dhufte gashti. Warra hotiitatti kana barreessuma kalaqaa waan kun nagarillee keessa hojjetan. Gurmeessaan baheera. Jarana. Wanni isinirra jirta waan bareeda. Anillee fuudhuu heda natti fuudhame. Saamee qarratti fuuta reetu immoo. Ammuma fuudha kun argadhe.